Kabirtulite kapite malbasa Ipaman jattus imi manarjasa Kogara Barka duayen isin ko jiro barka wala tisin haydu je Marikita helping gal amma kulani marikita helping gal isa kana mo dia akan jete kulani magala jiraachu beetu mo baadi ambaadiya jiraachu anin jaradu mana kanatti sigat wa kulani ya akhi ma lisati teme bil malazo saa mega hasu tene mo ya saa mega hasu ya mi akhi somi jeni gana wali tetun tane atille garomo wali ngone obsaka lakis osani biya sudah wan ana fi sintum sini sa fi sintum sini Sintum. akam je tumari ada bilbil saadi jebe usnan lal usnan Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordofta obsa tekno akam yetnagami. Arrantana obsa tekno fi akasum koloni obbalaytanya bakka bashanana ana beta yoron daw bakka bashanata nama ofa arre salamatin isalamin bakka bashana baradun gasu dafdema sanifu hanga do metino jinturada yo video kon garte sen tole like godara namoni garte mati obsa tekno finten subscribe goda maita hanga do metino jintura obsa akame gu yarra kun السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم جرتن داوتو تكيني كم جمو جرة جرتو هرّا بكا أدّا بكا أجايبة بكا بشننا تديما جرة كلاني فوني كلاني نيس ما جرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتتافي وردفتو تخيني كم نجاة سني فيا جرتني سني دجا نجا قمنا فيا قمنا الحمد لله أسيب بقوم ودين جيجو دجا إلى يروت أنا جوف الحمد لله ربي قلبي بجا ونوب كبشنا دينين يلا ردي مجرا أكسني جنة نفان ترى أكسمون ده مقالة بريد كان أجر سيسا أمته خينيا أكل نفان ترى بودي تولي داوتو تكيني وان ببريد عشان أجر سيبنا بكا أجايبة بكا ديمنو كنا سيسني بورامنا ترتين جسن هنگا دومات نمولي نتو bareedina magaalaa Finfinnee daawwadha. Kunoo bakki itti deemaa jirru gaa bakka kana fakkaata keessi isaa. Ilili masnuuta akka kee fakkaata. Ilili masnuuta akka kee fakkaata. Duraan dhaabame alatoo onnee gammachiisa. Obaana'ee. Namni gubbaa miti keessaan mataa lama bifa gubbaa laalee gariin ilma namaa sadarkaa namoomaa kennaaf murtii maraa suni dogongoraa namni dhugaan suutaa dubbiin hin daddaqu na harkaa ta'eetis hedduu babbalaqu namni daawwattoota keenya kabajamoo bakki har'a jirru kun akkuma argaa jirtan bakka ajaa'ibaati. warri beeku gaanii beeka amma ala hawsha isaa keessa jirra isin agarsiifne gaa keessa isaa kana daranii ammallee turtiin keessa nu moodinaa
hedduu miidhagaa Ati okolani? hedduu bareedaadha dhufee hin beeku garuu anis walumaan daawwattoota kiyya agarsiisaa yoo natti tolee isin ijaa yoo natti hin tole immoo natti hin toleen isin ijaa ni faana turaa feerraan keessan. Ay obsa. Ay. Daawwattoota keenya seenaan gaasiinii haa seennu. Keessa seennee jirra. Ammallee gabaa hedduu jira kan isin agarsiisnu. Turtiin keessan ammallee nu waliin haa ta'u. Hayyeessa. واو akkuma argaa jirtan bakka ajaa'ibaati. Ammallee gaawwanni isin agarsiifnu hedduudha. Qilleensi bakka kanaa kana maaliif dhuftan isiniifuu warri dubartootaa gizee isin dabbaree gizee mana keessa aartan gizee qilleensa addaa daftan dhuftanii qilleensa adda addaa bishaan guddoo fudhatanii gamoowwan waan adda addaa waan deemtanii ol deemtanii deddeemtanii daawwachuu dandeessanii turtiin keenya nu faana nu wajjin daawwadha. Nulfata? Obsa. La camera bakka tombo? Kulle? Maal sida baramu? Ani wadaa nan dabbaran. Asuma waa laaluti waa yaadadhee yaadaan kutu malee. Amma deebitee? Deebi'ee. Alhamdulillah. bareedaadha bakka galuutti amma achi ijoorree ilaalchi filaalee isa bakka isin gabbuu yaadichi gabbuu inni jechuudha isin gabbuu Apa kebak anipat? Mate janalite kamni sifaimu mekiya lakimale gafto kule mbudu didi ko sodanama jalala mitima nabiya da dai he batiya akawa wal dawletiya hadate karayon to simale nagartu ide durase debuna nayamtu ide begar Irkano jirenya isin kababdi bukan najalati lubusin adabdi Irkano jirenya kabitulite kapite malpasa ipamanan jatto Ambarga duayan isin kudu jilo barga. Walet isin haidu je. Maricita kan tinggal amma kulani maricita kan tinggal. Isa kana mo. Dia
Akkam jettee kulani magaalaa jiraachuu beekamu baadiyyaa. Bitaa akkana harkattee bareedaadha. An baadiyyaa jiraachuu waan hin jaalladhu mana kanatti si galcha. Waa. Urgaa. Daawwattoota keenya kabajamoo akkuma argaa jirtan gaafatti bakka ajaa'ibaati akka hedduu isinitti tolee arginu qaba. Kulani mee daawwattootaaf ibsi akkami jechuudha sitti tolu maal fakkaata? Maashaallah bakka kana hedduu bareeduudha. Biyya keenya keessatti biyya akkana badhaatu biyya adda addaa kan osoo qabnu biyya namaa deemnee hin bareechinu biyya keenya bareechina koottaadha weelkaan isiniin jenna maaliif jennaan yeroo bitti kana bakka babbareedu bakka kanatti marga biyyiidhaa kan nuti agarre nutti tole jechuudha. Isinis jira hangaa bittaan dagabutu asin jira achiin jira jechuudha isinis agarsiisu jaaladha. Akkuma beekanitti arraan kanaaf nama bitti jiru kanaaf hedduu nutti tole jira kabajaa kofalaa qilleensa addaa fudhachaa nuufis bashannana isiniifis bashannana jechuudha. Kaisa kabajaa kofalaati bashannana viidiyoo adda addaatti isinimarraa jirra. Akkasii hedduu natti tolee hedduu miidhagaa maashaallah jennee jirra. Akka maashaallah jettanii wanti jiran nu barreessan wanni qabna abdii qabna gaa'e obsa biqilaa dhuftee amma dura. Dhugaa dubbachuuf bakka kana har'aatti yeroo lammaffaatti dhufuudha. Yeroo viidiyoo marree. Viidiyoo waraabne yeroo sanii walgahii takkaatu ture. Diyaaspooraan biyya alaarraa dhufee kantiibaa Diradawaa waliin jechuudha asitti dhufne. Kanaaf hiriyaa kee Amwaaz Mahammad waliin taanee dhufne asitti gaagaafisan warra diyaaspooraa afeerraa asitti godhamee fi warra gartee biyyarraa lafa fudhatee investi godhuu barbaadu. Warra sanii waliin gartee kaasee argamne walgahii sanarratti hin argamu. Akkasii viidiyoo waraabne gaafa sana kamatti dhufee uummata keenyaaf viidiyoo maruuf hin dandeenye jechuudha. Har'a carraan si godhee waliin taanee viidiyoo marree. Har'a viidiyoo waraabne dhugaa dubbachuuf asirratti kan wanni hin jiru bakki kun bakka gartee qilleensa bareedaa qabdu qilleensisi bakka hedduu gartee mijataati bakka qilleensisi akkaan namatti tolu wanni isin dhaamu barbaadu warri gartee wanni adda addaa isin jeeqe sammuu keessan yookiin maallaqa dhabuudhaan yookiin jaalallee keessa waliin wallaluudhaan yookiin maatii waliin walitti bu'uudhaan jeequmsa adda addaa jechuudha. Waan fedhe haa ta'u wanni adda addaa sammuu keessan jeeqee yoo jiraate bakka akkanaa kana yoo dhuftan sammuu keessan kan jeeqame san boqonnaa argattan hedduu tasgabbootanii jechuudha. Bakki akkanaa kun bakka gartee sammuun namaa itti tasgabbii argatu waan ta'eef bakka kanatti dhuftanii bashannantanii sammuu keessan boqonnaa kennitanii fi isinillee sammuu keessan abdeet gootanii gammachuudhaan koflaa bakka akkanaa yoo ooltan bakka gartee hedduu isinitti tolu hedduu isin bashannansiisu sammuu keessanillee akka gartee riifresh gootanii gammachiiftan bakka akkanaa kanaa jechuudha. Kanaafuu as koottaa warri gartee akkuma arroof isinii jechuun adda addaa ittiin jeeqamtan koottaa bakka akkanaa raahaa fudhaa addunyaan kun gartee hedduumtuu waggaa 100 sirriin jiraattanii koottaa if bashannansiisaa raahaa godha raahaan xiqqoo qabdu kanaan isinii jedha. Akkasii gaa ammaan tana karaa maa deemnee ammas keessa kennee. Amma waan nyaannu yookiin waan dhuunfii juusallee ta'u deemnee dhuunee ammallee turtiin keessa nan godhumaatti nama waliin haa ta'u daawwattoota keenya kabajamoo kan godhumaatti nama waliin turaa isin toltu. Kuni gaara fakkaata dhagaa akka uumamaati. Nigdi baankii magaalaa Shaggar akkama daawwatan as dhaabbannaan. Daawwattoota keenya kabajamoo amma gaa sadi taanee isinitti as baasnee jirra. Yaasu akkami harka isin dhukkubne kaameeraa kanarra. Maal hojjetu ijaamu jiran? Akkasii daawwattoota keenya bakki amma jirru kun bakka amma jirru kana agartanii isin mul'ata bishaan bakki sanii
bakka gartee bishaan qaamatti dhiqatan. Kan dubartiitii fi dhiiraati jechuudha. Kan ijoollee jira. Kan ijoollee qophaa dubartiillee waan inni jidduu jira. Kanan osoo daasifte. Shari'aan keenya nuuf hin ayyamu qullaa dhiiraa fi dhalaa wal keessa. Miti qullaan isheen taatuma qullaan. Abbadan bikka dhiirti jirtu mitiiti. Kophaa yoo dubartii hojii taane yoo qullaan seenu dhalaa wajjin jechuudha. Yoo kophaa mana kophaan ta'e. Waa bakka ajaa'ibaa ta'e. Hedduu bareeddi. Qabachaanu. Dhayineetu malaallee yoo deebine. Dhayineetu malaallee deebine jaani. Kaamera dhabsee. Ayya laa hanguma gabbuun. Maaliif nama qullaa dhiqatutu jira achi waan ta'eef kaameraan dhorka waan ta'eef. Isin warri nu daawwachaa jiru asuma nu jala haftanii nuti dhayineetti isinitti ol deebine. Dhaynee laallee daawwannee qilleensa fudhannee maaltu jira ijumaan kaameraa isinii marra. Akkasii ammallee turtiin keessa nan gadhumaatti nama waliin haa ta'u. Waliin haa ta'u yaada ni qabdaa? Yoo mallaqa qabaanillee dhufu qoratoota uffata isa uffattee bareeddee jechuudha. Dhuftaa qulqullina gattee dhuftaa. Bareeddee jechuudha. Garuu shaayiin qaaliidha sitti. Dhugullee baatu seentee fataattee suuraa kaatee deemuu rakkoon qabu. Footoo kaatee maal jettee deebuu dandeessa. Akkanaati. Akkasuma gaafuma akkuma agartanitti nu faana warri turtan ijaan kaameraa isinii marree dhufnee bishaan gubbaa dhaynee lallaallee dhufnee yesuun immoo arra kaameramaa keenya jechuudha. Arran dubbadhuu jedhan wanta kan dubbadhuu suutumaan deema suutumaan haasa'u jedhe saniifuu irraa hin haasa'u jira jechuudha. Qilleensa fudhannee ol deebinee jirra akkam isin hin jenne nuti isin ilaalee dhufan jenne nuti ilaalee dhufnee bifa kaameraan dhorkaa yoo dhorkaadha jaan hin seennu heeraalan dabarru jechuudha. Akkasuma mi'eessu. Akkasuma. Akkasii ati waan nurra heera beektuuf heera nutti himaa waan deemtu heera san guuttachaa deemna. Kun akkasii ol deebinee ammaan tana eessa deemna ni beekani. Akkasii bikka haala babbareedaa bikka nama hawwatu bikka adda addaa ta'edha. Akkasii gaa viidiyoon keenya aanarraa akka isinitti tolu akka bashannanaa waan bareedaa qilleensa adda addaa dabarsaa nu waliin buhaaraa akka turtan diiqamnaa nu waliin akka turtan immoo isin affeerree jirra. Maaliif jennaan bakka turtan nama hedduu seenaa nama hedduu dhufaa hedduu dhagaa namni akkuma agartanitti nu duuba nu fuuldura keenya akkasii. Namni keenya yeroo hundaa'u waanuma hamtu qofa sammuu qabataa beektan. Garuu waan akkasii irraa hambisuun. Waan hamtuu inuma yaadiname wanta kaan isiniif himan yoo ati waan gaarii niyyatte waan gaarii yaadda yoo namaaf waan gaarii yaadde waan gaarii takka argitaa jechuudha. Saniifuu gaarii namaaf niyyadda abbaan fedhe eenyummaa uteete atis ta'e anis ta'e nu hundinuu gaarii haa waliif yaadnu nama hamaa qajeelchuuf yaalii godhi waan nuti tokko yoo agartee obboleettii obboleessitee ijaayi maaliif guyyaa boruu si fayyaddi onni tun sii gale addunyaa tanarra hanga guddaa hin jiraattu hanga xiqqaa jiraattu addunyaan tun gabaabduu deessinu wanni isinidha ammoo ta lammaffaa waan fokkottuu dhagahuu hin jaalatina waan gaggaarii waan bareedduu dhagahuu jaaladha hiriyoota keessaniif sheer godha waan kun gaariidha hiriyoota keetiif sheer godhi jee hiriyaa teetiif ergi waan gaggaarii waan babbareedaa daawwachuuf fudhachuudhaaf ilaaluudhaaf daawwadhaadhaan isin ijaa. Daawwattoota keenya osoo wanni gaariin wanni babbareedaan hedduu jirtu waan gartee badaa qofa hin fudhatina. Waan hin taane qofa hin fudhatina. Gaarii guddaan osoo jirtu wanni badduun gartee xiqqoon takka sanii jecha hunda gaarii sanillee hin balleessinaa. Kanumaan isin hin ja'aniisi ammallee hanga dhumaatti nu waliin turaa nu waliin fataa ja'a. Akkasii bakki dhugaa dubbachuuf bakka ajaa'ibaati. Kulani osoo guyyaa hundi bakka kanaa kana oolte hoo? Numaan oola jeetiin abdii qaba. Miti. Oolaan jiraan ammas oolumatti hin jiru. Ganama akkuma bashannana haaraan dhagaa ganama akkuma bashannana haaraan oolaa waan ta'eef waan bareedaa ilaalaa jira waan bareedaan asii jira waan ta'eef waan gaariidha. Isinis akkana keenya kana kottaa mee dhufaan kottaadha akka oollu waliin akka turru waliin akka bullu waliin isin hin janna. Akkasuma warri biyyan beeyne kan biyyoota adda addaa jiraatan nu bilbilaa isin bashannansiifna isin bohaarsifna biyyallee isin barsiifna isin hin janna. Warri dhalaa barbaadan inni jira warri dhiira barbaadan inni ni jira yeessuun ni jira nama hedduu jira nu bilbilaan assalaamu alaikum jaa. Dhalaan sirratti amni. Dhalaanis. Ani warri bilbilaa jirarre. Dhalaa yaani warri dhalaa barbaadan gaa kuulanii barbaanna warri jaan narra bilbilaa. Bakka jalaan isinii faaya.
Kana. Barre isinii kaakaayuu obsaan warri dhalaa barbaaddan nama fuulanii isinii hin jira warri ija barbaaddan inni isinii jira. Akkasii bilbila kan jirraa fudhattanii fuulanii isii wal harku seenaa fuulanii ati nuti qabbalii warree jirtan waliin jirra waliin isin bashannansiisna isaa. Hayyamma keessa seenuu deemna. Keessa kana gaa viidiyoo dhokochaa waraabde malee viidiyoon bakka gariin hayyamamu maaliif as keessa baalasalxaanaa jira, Abiyyi jira, Lammaa jira, baalasalxaanota gurguddaatu jira as keessa. Kanaafuu suutatti ilaallee isinii waraabna nuuf qolcha. Kulanii maali isaa jiddamee fuudhaa fi kulanii yaa fi maali isaa jiddamee bilbila malaa suuta saa meeqaa suuta nama wajjin yaa saa meeqaa suuta yaa fi samii seenu. Kayaknya nak suka kaki ya nafas. Mereka tiba makan. Video baru juga. Video saya bukan aku tidak. Ya, Salah video. bina kalau kita rajin dia mana? Kita rajin. Nama dia nak suruh jalan dia. Maali koi? Nanti makanya. kulani qotu qotu Lah, iya sudah Oi, dah dapat video nama dia. awadis ga qotu na roba jira qotu qaran baytu qotu banna Wallahi nasi. Aboona karaan feetu qotu. baka obsa Abaa adeem turii isaa. Adeem turii. oh Samii aseen turii isaa. Hin barbaadu. Isaa adeem. qotrisi fi kulani refun tana walatti buani mal sa refun nagom yo awadis ga obsa to pani jara obsa ci jomala disigat Maja tu ini apa sebenarnya cuma nama dia nak suruh jalan belanja ni itu dia semua. Saati deemee biraasa dha bilbila. Yo nasi mah. gana wuli tetun tane atillen garomo wali ngone obsa ka Laki usani biar sudah tuan tapi anak simpul sini saya simpul sini. Betul, betul. Kemarin jangan bilbil nanti harus bilbil amin. Bilbil nak bisa kan dia akan guys opsi ini jalan. Kesan akan berjaya tani. Di budget sudah kesetas boleh. Ayo akan dia cuma dia ada. Bilbila saati deemee biraasa. Usnaan ilaalle usnaan. ho mai nama qanyi hay Amma lah sedani manin game. la basi amma amalan amma nyata kana ana sefa nyata kangarta nyana kun nyata nyana kun nyata golon mira wa obsa la dagesa Yaasu obsi yeroo meeqaan ittiin miidhaan. Namni yeroo bilbila yeroo fayyadamuu qaba. Sigalee sa'aatii deemee afur gurruma kan dhufu yaaddu. Iya deh, matu singgi wasin kau jaga. Amma gaanfaan taana irra naqeetiin deebi'u. la disa Mari kita nasi seradi mana? Kerana kesempatan nak. amma isin ana ko banye beka do amma isin ana ko banye beka arabo da mo na sojo ngem Lah anu isi. bakka isin Aku buat mana kita gaya cantik kan? Lalu kita cari. Ini baik ini lagi. Nuun fuunu jedhaan fuunu kana. Nah, Adeemu. isin amman tana ana kana kabanye lorno kabaja nyata isin yaje kono isu jame video selama tu display do ya. Dah video mari nak kami kau. lutu khawjin tanya ber video da Lagi ane uji rantai lo paham tak nak? obsa Sudah harus kau. Ini nak kesin. Jadi tu buat deh. Aboo. Hai, aku mahu tu kan suka kau dapat bawa syarat kami. Mai dah kau. Sa'aatii deemee afur bilbila maal seeta. Aboo Dubbisiin himi. Aboo suuta yaa. Namni yeroo qaba. Yeroo bilbilatti fayyadamuu qaba. Amma fakkeenyaaf bashannanaaf deemnee waan jechaa jirra. Itti dubbachuu jirra. Dhaabbattee isaa meeqa ta'e seenaan. Waardiyaa isin. Kana samma nyaata nyaadhu yoo fedhii deemta. Nyaata nyaadhu yoo fedhii.